har'as gabaa gurraacha yookaan hawaalan dabaluun isaa akkuma itti fufeetti jira. Garuu doolaarri xiqqoo ishee saantiima muraasadha kan inni qannasee jiru. Kan kanarraa hafe keessattuu biyyoota arabaa irratti dabalee jira jechuudha har'as. Akkasuma immoo warri Joordaan jirtanii Joordaan dinaara gara doolaaraatti jijjiiruudhaan guyyumaa gara guyyaatti akkuma sakaanii akka nuuf hojjettu barbaanna warri jettan jirtu. Har'a doolaaraaf dinaara Joordaan wal bira qabee isinii fidee dhufee jira. Fuulduratti sitti fufa. Isa kana warri barbaadan viidiyoo kana laayik gochuun yaada keessan naa mirkaneessa. Inni itti aanu Awaash baankii irrattis meeqaan akka jiru guyyuma guyyaan nuuf haa ta'u warri jettan jirtu. Isa kana har'a isinii fideera. Fuulduratti sitti fufa. Fedhii keessanii waan ta'eef warri yaada dabalataa qabaatanis ibsachuu dandeessu. Gaaffiin akka addaa tokko immoo diraama Dubaay 1,000 gara Kuweet dinaaratti akka jijjiiramu yookaan gara Kuweetitti erguu barbaadeenii meeqa ta'a kan jedhu. Guutummaa guutuutti gaaffii keessaniif deebii akkasumallee harri oolmaa sharafa maallaqaa meeqaan akka oole kan biyyoota 17 olii kanneen akka Ameerikaa doolaarri, Kuweet dinaar, Yaman riyal, paawundi sterlingii, Chaayinaa yawaan, Kanaadaa doolaar, Turkii riilee, Bahariin dinar, Norway krooni, Israa'el shekel, Oman riyal, Indiyaa ruupii, Suuzan firankii, Awustiraaliyaa doolaar, Katar riyal, Yuuroo, Beerut doolaar, Dubaay diraham, Ijiptiyaan paawundii, Saawuz Afrikaa raandii, Saawud Arabiyaa riyal, Joordaan dinaaraa fi doolaara akkasuma Paakistaanii, Iraaqiif kanneen kana fakkaatan biyyoota isin irratti dhaga'uuf beekuu feetan keessaa filadhee kallattii tokko qofaan isinii fidee dhufe. Innis karaa itiyooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraacha qofa irratti. Baankiin hin dabalu hin qannasu sanumarra jira. Akka mirkaneeffattanii kun akkuma asirratti argitan Seepteembar 22/9/2025 jedhee beeksisa baankiin baasee maxxansee jechuudha. Baankii daldala Itoophiyaa. Asumarraa beeksisa kanarraa mirkaneeffadha. Ani immoo karaa gabaa gurraacha qofan isinitti himuu dhufee jechuudha. Viidiyoo kana namni kamuu laayik gochuu qaba. Piliis namni isin qaqqabe laayik otoo hin godhiin hin darbiina. Laayikiin keessan sheeriidha waan ta'eef akkasuma warri maatiin ta'anii sabiskiraayib gochuun maatii keenyatti dabalamaa amma kallattumaan karaa oolmaa sharafoota maallaqaa Seepteembarii 22/9/2025 ittiin olitti darbina. Gaaffiin keessan asuma keessatti isinii deebisaa deema. Sirriitti na caqasa. Guyyaa har'aa Ameerikaa doolaarri karaa gabaa gurraacha qofadha kana isinitti himuu sirriitti hubadha. 166 saantiima 51 oolee jira jechuudha. Kana jechuun dumbulloo yookaan immoo saantiima 3 qannasee jira. Dumbulloo 3 jechuun farankaa callaa jechuudha. Guyyaa kaleessaa Ameerikaa doolaarri 166 saantiima 54 oolee ture. Har'a immoo 166 saantiima 51tti deebi'ee jira jechuudha. Saantiima 3 qofa qannase. Wanti inni qannase kanuma. Inni itti aanu Kuweet dinaaridha. Kuweet dinaar karaa gabaa gurraachaa 546 saantiima 45 ooleetu jira jechuudha. Kana jechuun ni qannasee otoo hin taane ni dabalee jechuudha. Akkasittiin hubadha. Akkasuma immoo gaaffiin dirahama Dubaay 1,000 gara Kuweet dinaaritti yeroo jijjiiramu meeqa ta'a jettee abbaan gaaffii kana. Diraamni 1,000 diraamni Dubaay 1,000 gara Kuweet dinaaritti yeroo jijjiiramu dinaara 83 saantiima 14 ta'a jechuudha. Irraan sii deebi'a. Dubaay dirham 1,000 gara Kuweet dinaaritti yeroo jijjiiramu dinaara 83 saantiima 14 ta'a. Kuni deebii keeti. Inni itti aanu Yaman riyal karaa gabaa gurraacha 0 saantiima 70. Inni itti aanu paawundi sterlingii karaa gabaa gurraacha 224 saantiima 68. Chaayinaa yawaan karaa gabaa gurraacha 23 saantiima 41. Kanaadaa doolaar karaa gabaa gurraacha 120 saantiima 74. Akkasuma Turkii riilee karaa gabaa gurraacha 4.0 saantiima 22. Bahariin dinar karaa gabaa gurraacha 442 saantiima 86. Norway kroonii karaa gabaa gurraacha 17 saantiima 17. Israa'el shekel karaa gabaa gurraacha 49 saantiima 73. Akkasuma Oman riyal karaa gabaa gurraacha 433 saantiima 60. Indiyaa ruupiinis karaa gabaa gurraacha 1 saantiima 88. Akkasuma Suuzan firankii karaa gabaa gurraacha 210 saantiima 74. Inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaarri 109 saantiima 96. Katar riyal 43 saantiima
12 akkasuma yeroo karaa gabaa gurraacha በቶኮ ፊ ሰገልተሚ ጃጡቃ ሳንቲባ ሶዶሚ ቶርባ ቤሩት ዶላር ኢጆሌ ቤሩት ጅርታኒ ገሮ ባዬ ጋፊ ጋፈቱ ዋንቲፉ ስሪቲ ጨቀሳ ቪዲዮ ኢረጉቱተኒ ኢንደርቢና akkasuma immoo isaa tokko koomentii irratti maal jetti 150 ergaa jira jette sana jechuun xiqqoo garuma 157 akkasii gara 60tti karaa karachuutii qabdu akkasumas miti akka sirraa erginutti akka sirraati argaa jirrutti dallaalonni hin ergani tasumaayyuu jechuudha garuu immoo gara kanatti iyyeeffachuudhaa fi dirqama odeeffannoo kana qabaachuudhaan karaa karachuutii qabdu yoo isaanii tokko hidhanii gara lamaatti yookaan immoo gara tokko walakkaa akkasittiin itti deemuutii qabdu malee zimma jettanii isin rakkoof gaafa ergachuuf kaatan waanuma dallaalaan isiniin jedheen ergichuu hin qabdan yeroo sana baay'ee miidhamtu yookaan isin daguu isiniin jedhee ture. Kanaafuu warri beeruutillee odeeffannoo har'aa kanarraa ka'uutiin itti fufuu dandeessu jechuudha. Oolmaa gabaa erga dhageessanii gara dallaalaa keessanidha kan isin deemtanii. Beeruut doolaarri guyyaarraa 166 saantiba 34 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Dubaay dirahami. Dubaay diraham 45 saantiba 32 oolee jira. Homa gochuun hin danda'amu. Warri Dubaay jirtanis 41 fa'aa ergaa jirra warri jettan. Please dallaalaallee jijjiirrachuu yaala akkasuma immoo akkaataa biyya jirtaniitti fakkeenyaaf Dubaay warri jirtanii ajimaan keessa warri jirtanii baay'een keessan achi keessa jiraachuu dandeessu. Namoonni dallaalaa sirrii qabdan dallaalaa keessan gaafattanii ijoollee birrii ergachuu barbaadan siifan kennaa erguu fi dandeessaa jettanii isaafuu gaariidha kostoomera fidduu fi yoo namni sun gaariidha ta'e achirraan ergattanii kan beektan akkasitti ganda keessa jirtanirraan wal gargaaruutii dandeessu jechuudha. Karaa kanaatiin illee wal deeggaruun ni danda'ama waan ta'eef yoo Abudaabii keessa jiraattanii namoota Abudaabii keessa jiranii koomentii irratti wal beeksisuu dandeessu. Dallaalicha irratti hundooftanii yoo namni sun sirriidha ta'e yoo namni sun isiniif ergee beeka yoo ta'e jechuudha. Yookiin dallaalaan sun dambanyaa keessa yeroo hundumaa kan isinii ergu ta'e gaafattanii lakkoofsa kee ijoollee biraa kan erguu fi dandeessa. Amanummaatiin jettanii akkasittiin irra caalaatti immoo nama sooshaal miidiyaa fayyadamu nama qabamuu danda'u nama lookeeshinii injijjiirra wayii waan akkasii yoo argitan ta'e jechuudha. Ilaaltanii ofirratti ilaaltanii nama biraaf illee sheer gochuutii dandeessu. Akkuma isiniin jedhe guyyaarraa Dubaay diraham 45 saantiba 32 oolee jira. Ijiptiyaan paawundii karaa gabaa gurraachaa 3 saantiba 45 Saawuz Afrikaa raandii karaa baankii 8 saantiba 12 inni itti aanu Saawud Arabiyaa riyal 44 saantiba 38 oolee jira jechuudha. Warri Saawudii jirtan illee carraa gara 42.50 haga 3tti mokkorachuu yaala dallaalonni biyya Saawudii irra jiran keessattuu baay'ee tokko ashaboon ija dhiqatanii daffaarota jechuudha. Haga 39.540tti inni tokko faayidame 41 ergaatee jira waan ta'eef walii galaasin odeeffannoo kana waliif sheeraa akkasiin turreettan asii dhageessanii dallaalaatti xaxxanii hin himiina keessuma keessatti qabadhaatii waan inni isiniin jedhe irratti karaa akkaradha akkasitti dhaga'ee of eeggattanii waan dhageessan dallaalotatti hin himiina akka waan nama quban qabne wayi zimmedhaatii karaa isiniin Jordan dinaarri guyyaa har'aa karaa gabaa gurraachaa 234 saantiba 97 oolee jira. Dinaara kana immoo gara doolaaraatti haa jijjiirru. Dinaarri 200 dinaara warra Jordan dinaara 200 gara doolaaraatti yeroo jijjiiramu doolaarri doolaara Ameerikaatti isiniif haa galu. Dinaarri 200 gara doolaaraatti yeroo jijjiiramu 282 dhufaa jechuudha. Sun birri Itoophiyaatti meeqataa 40,000 fi birri 63 saantiba 33 dhufaa jechuudha. Karaa gabaa gurraachaa gara 42 fi 50 yookaan 43tti qabadha. Akka gabaa gurraachi har'a oliitti kana jechuun gara Dubaayitti dhiyaata jechuudha. Jordan dinaarri gara doolaaraatti yeroo jijjiiramu warri gara Dubaayitti ergachaa jirtan ni beektu waan ta'eef kana gara dinaara keessan gara doolaaraatti jijjiirtanii yoo ergattanii doolaaratu wayyaa jechuudha dinaararra. Kanaafuu dinaarri 200 gara doolaaraatti yeroo jijjiiramu 282 dhufa. Birri Itoophiyaatti immoo birri 40,000 fi birri 65 fi saantiba 33 dhufaa jechuudha. Inni itti aanu Paakistaanii dha 0 saantiba 51 akkasuma
Iraaq 0.11 jechuudha. Birri warra Iraaq Pakistaanii baay'ee gadi bu'aadha. Warri jettanillee sirruma iyyeen gadi bu'aadha. Jijjiirtanii warra achi jirtan fooyyessuutti dabarsitanii ergachuutii dandeessu. Inni itti aanuuf inni dhuma baankii Awaashii kun akkuma sirraatii argitanii yoo isinitti mul'atu ta'e isiniifan dubbisaa jechuudha. Akka mirkaneeffattaniif Awaash baankis Seepteembarii 22,2025 jedhee beeksisanni baasee maxxanfatee jira. Guyyaa har'aa ittiin sharafaa oolee Ameerikaa doolaara 141.19 sharafaa oolee. Akkasuma yuuroo 165.35 akkasuma immoo Ijiptiyaan paawundii 189.94 suuziin firaankii 172.30 Sodomija akkasuma Saudi Arabiyaa Riyal 42.32 Awaash baankiitu akkasidha. Inni itti aanu Dubai diraham yookaan immoo Imaaraat jedhee kan inni maxxanse 43.25 inni dhumaa Kanaadaa doolaarii 103.68 jechuudha. Irra caalaa kan isin beekuu barbaadan kan biyyoota Arabaa as keessa biyyoota Arabaa jiranii Saudi Arabiyaa Riyal 42.32 akkasuma Dubai dirham 42.25 jechuudha. Inumaayyuu Saudi Arabiyaatu caalee sharafamaa oolee Awaash baankii irratti kan jedhu ofumaan beeksisanni baasii kunoo arguun amanuudha waan ta'eef mirkaneeffadhaa isiniin jaha. Irra caalaatti waa'ee gabaa gurraachaa kana hedduun kan hin beekne dhageenye ni jiru. Like share gochuu keessan akka hin irraanfanne daganne kaan immoo subscribe gochuun maatii ta'a. Beelii kana gurraacheeffachuunis immoo notifiikeeshiniin akkasii dhufuuf siin fayyaddi isiniin jedha. Gaaffiin hin deebine yoo jiraate gaaffii dabalataas yoo qabaattan sekshinii koomentii irratti gaafachuu dandeessu.